Nageenyi isiniif haa ta'u, Gooftaan ulaabantii Waaqaa banee hunduma keessan haa eebbisu. Nama gargaaruun eebba. Waaqayyos kana jaalata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni nama rakkataadhaaf waa godhe akka waan isaaf godhetti lakkaa'ee jira. Beela'een ture, beela na baaftanii, daareen ture, daara na baaftanii, qullaa koon ture natti uwwistanii, dhukkubsadheen ture na gaafattanii, hidhameen ture gara koo dhuftan jedhee Gooftaan Yesuus Kiristoos dubbateera jechuudha. Kanaaf barattoota barachuudhaaf hawwii osoo qaban waan ittiin baratan dhaban daftaraa fi boorsaa qalama irsaasni bitameefii jira jechuudha. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf nama gargaaruun eebba. Gooftaan inni kana gochuu jaalatee maqaan isaa haa ulfaatu. Inni yaada kana namoota keessa buuses haa ulfaatu. Yaada kana osoo Waaqayyo namoota keessa buusuu baatee namoonni kana gochuu hin danda'an. Waaqayyotu yaada gaarii garaa namaa keessa buusa. Waaqayyotu yaada gaarii gara namootaa fida. Namoonni yaadni kun gara keessan dhufe, namoonni dhimma kanarratti hirmaattan, namoonni wanta kana gootan hundumti keessanuu Waaqayyo Waaqaa banee isin haa eebbisu. Gatiin keessan, dadhabbiin keessan Waaqayyo biraa isiniif haa kafalamu. Eebbifamaa.